fanne. Gaaffii qopheessanii eenyu fiddan sila. Isinuma hordofaa turre gaa'ii. Ayyee tole jedhime. Allah subhanahu wa ta'ala alam jedhu Gaafii fi gaafattu gaafadhu. gaafadhu. Ayyee. Nama sadii isin sillaasee raasa isin. Ayla ke nuti lamu lama muslima qofa. Oh ayyee nama sadiin seebar. Tole. Ayyee akkaan gaafiin kan koo. Ammaan tana Allah subhanahu wa ta'ala alam jedhu garuu gaafa durii Allah subhanahu wa ta'ala alam osoo hin taane Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu minam jedha. Wallahu wa rasulu alam. Bakka sanaan gaafii sanaatu adda baafachuu. Rasula yeroo jiru sanitti rasula yeroo amma rasuli maal hadiis rabbumaatu Allahu alam malee. Kanuma qofa gaafii wal morminaani. Waalidiis dhufe. Wallahu alam. Gaafuma tanaatu gaafii irratti ta'e beekta. Yaa jechuun rabbumaatu beeka waan atti fadhe kana hunda. Hadiisa rasula yeroo jirus rasula irraa gaafatanii. Allahu. Ayyee galatooma bakka xumuratti irra. Garee koota ni hordoftanii garee shaadaa? Ni hordofna. Hasbun baay'ee hordofnayyuu. Eessa jirtan? Nuti moo asuma jirra shaggar kana keessa. Hundi keessanuu moo? Baradhaa qajallo tole dalagadha inshallah. Abshir inshallah. Salaamu alaikum. Peentees itti hama daawwatte. Salata dhiisa. Subii salata. Abumas. Ayyee. Nuti akka carraa taanee isin hordofaa jirra. Hordofa akka carraati miti nu hordofa hoo carraa dhiisa. Isin hordofna qaroo dhabeeyyoota beektanii nuti. Akkas rabbi isiniif haa laaffisu. Maasha Allah amin. Namni fuudhe isin keessaan jiru? Jirra. Nu keessa kana fuudhe. Kam? Ana. Eenyuti? Khalifaan jedhama ustaz. Maasha Allah aboo jabeessi sooshaal miidiyaan adda isin hin baasini. Akka carraa ta'e ijoollee qaroo dhabeeyyii sabbataati basiirota sabbata wanta jennee. Ayyee. Akkasitti wanta jennaa nuti jamaa qabna ijoollota uuma kanarratti dalagu jirra. Warra akkasitti itti jirra. Akkasi gizee asirraa buuse haadha manaas dubbise salaataa ka'e ijiin subiidhaan. Aya taate. Warri fuudhin kun sin dagin. Ati namni warran fuune keessa jiru akkuma abbaa manaati jedhinan. Isaan bira taa'ee dubbise haa jaalaltii itti kaatu lubbuun jedhinati haftaani. Ustaaz Mu'aaz akkam baruu lafaa ka'ee fuudhuna taasisu jirtanii kam isin? Maal fuutan? Hundi tiktook irra galte. Tan fuutame. Daawuloot godhan nagaasanu. Daawuloot goote ammas jala dillii laaffisu. Akka kaalee kanatti rabbi isin alaaf jabaadha abshir. Assalaamu alaikum. Ayyee mishinari kana dubbisnaa mee qooya. Gara peenteet deebina. Daaraa godhu wallaalle. Nagaa mishinari. Nagaa akkam jirtu fayyaa keessanii? Yooyya abbo nagaa yooyya maatiin nagaa. Fayyaa keessanii akkam nagaa? Baga dhuftan dhiyaadha. Baga nagaa. Ardaan nagaa. Nagaadha hundi keenya nagaadha. Namaas alhamdulillah galata isaa. Pentee? Penteedha. Yoom waliin ji'a muraasa dura waliin haasofnee turreemi? Akkas fakkaata. Yeroo waliin haasofneerra xiqqoo tureera. Maa yeesoo kana fudhatteeti? Yeesoo fudhatteen jira. Yeesoon kun nama waaqa. Yeesoon namadha waaqadha. Ayyo. Namas waaqa? Namas waaqa sinni. Een tokkos jedhe mishinari akkas maqaan keen? Maqaan kiyya miliyoon. Miliyoon okay. Miliyoontu Yesuus nama waaqa jedhe moo Yeesootu ani namas waaqa jedhe? Macaafatu jedha.
akkas hin jedheera macaafa irratti namaa barreessemi dubbii eenyu bare dubbii yesoon jedhu barree caafamoo dubbii yesoon hin jedhin caafan. Ati macaaficha dubbii namaa immoo dubbii waaqa jettee amanta. Macaafa kiyya tokko eessa jira qoy. Oh hold on just 1 second. Jadi Sab pura. Okay, ya Rafet. Okay. Bagarab dunu fide. Macaafa mi kun? Macaafa Macaaf kana dubbii Waaqayyo abbaa jira. Maneeno dubbii inni dubbate. Dubbii harree illee dubbattu jira. Harree Balaam. Dubbii Sayxaan illee Yesoo waliin dubbatee jira. Jira. Dubbii duuka buutu Yesoostu jira. Bartuusaa? Yes, dubbii raajota profeetiitii jira. Is upstairs or downstairs. Akkasuma dubbii Yesooti jira. Dubbii akkasuma dubbii namaa jira. Akkasuma dubbii Phaawulostu jira. Kanaaf Yesootu namas waaqas jedhe. Macaafa keessatti Yesoo ofii isaatiin ani gooftaadha jedheera. Akkasuma immoo ani ilma namaadha jedheera Yesoo mataasaa. Gooftaa fi waaqni tokko. Ilmi namaa isa badee barbaacha dhufee jedhe Yesoo. Okay, ilmi namaa sana eenyu? Iddoo biraatti immoo ani gooftaa keessaniif barsiisaa keessan ergan ta'ee jedhe. Barsiisaadha Yesuusee. Barsiisaa. Yesoon barsiisaadha. Gooftaa dhallee jedheera. Ani gooftaa keessaniif barsiisaa keessan ta'ee Lordi afaan Ingiliffaatiin. Lordi jedhani afaan Ingiliffaatiin. Lama woomarratti aaboo wayii qabu jechuudha. Abrahaam gooftaa jedhamee jira. Moses yookaan Museen gooftaa. Anilleen haadha manaa kiyyaaf gooftaa. Namni sanbata irratti on the weekend gooftaa. Kanaaf waan jedhe Yesoon ani nama jedheemi Yesoon. Yesoon ani waaqa jedhe. Yesoo. Ani waaqa jedhe. Ani gooftaa keessan jedheera. Haa jedhu haa anis gooftaa mana kanaati bar. Gooftaa jechuun bar waaqa jechuu miti. Ilaame. Inni amma ani si wajjin haasofne kun kontekestii keenya keessatti sirriidha. Amma yaada gooftaa jedhu kana bakka itti haasoftetti iddoo itti haasoftetti akka itti galumsa isaatti kontekestii isaa keessatti. Okay, let me akka let me give you the verse. Ani gooftaa keessan inni jedhe immoo ilaa kontekestiin isaa isa kan beektaa? Isa bartoota gooftaa keessan illee hin jenne Yesuus akkas illee hin jenne. Akkam? Yaa gooftaa. Eeyyee ani barsiisaadha. Yesuus bartoota isaa miila dhiqee. Okay, Museen gooftaa Waaqayyo gooftaa si godha jedhee Museen waaqa miti Museen. Fara'oon irratti Waaqayyo waaqa si godha jedheen Waaqayyo ta'e Fara'oo irratti. Haa jedhu kaa maali inni kontekestii san keessatti ikkoo aggeeffatu ilaame abbuu kiyya. Maa diddate Waaqayyo abbaatu gooftaa si godhe Waaqayyo si godhe jedhan Waaqayyoon si godhe jira jedhan Musee irratti Waaqayyo abbaa jedheen. Inni waaqa? Ani waan akkaataa itti hubatte osoo hin taane amma kutaa kitaabichaa sitti maata barra amma akkaataa biraatti hubachuu dandeessan rakkoo qabu hubannaa danda'u osoo hin taane kutaan tokko yoo dubbatu kontekestii yookiis immoo akkaataa fi haala itti dubbatte san keessatti hiikna malee jechuma tokko fuunee jecha san bakka kuma meeqatti hiikuu hin dandeenya akkaataa dubbii itti fayyadamnetti jechuudha. Amma gooftaa Yesuus kan jedhe bakkasitti miila dhiqee ka'eeti ani barsiisaa keessanii fi gooftaa keessan ta'ee jedhe gooftaa jechuudha. Miila eenyutu miila dhiqe? Bartoota isaa miila dhiqe. Miila Waaqayyoo dhiqanii? Miila Waaqayyoo dhiqanii? Lakki. Naaw Yesuus gaafa dabarsee of kennuuf jedhu galgala isaa bartoota isaa miila dhiqaa ture. Eenyu bartoota miila dhiquu ture? Gooftaa Yesuus. Waaqayyootu miila barattootaa dhiquu ture? Eeyyee. Waaqni miila namaa ni dhiqaa? Gaafii bareedaa na gaafatte.
Yeso kanaafin ka kana nama suaqas jedhe maaliif gara biyya lafaa dhufe Yeso waaqayyo dhufee biyya waaqayyo dhufee Yesus waa sii dubbisayya akkana jedha laala wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti sagalichi jalqabumaa jalqabee waan hundumaa dura ture. Yohaannis walitti hin deemsa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture, sagalichi waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa waaqayyo ture, jalqabumaa jalqabee sana osoo hin ta'in okay boqonnaa takka bareedduu takka sii dubbisa Yohaannis maka isaa qofa. Yohaannis wangeela qabdaa? Macaafa baasi wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13. 3:13 eshi baasi dubbisna. Saatiin. Ali, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirtu Ustazi? Rafa. Ana sini lallaba. Amma salaam nagaa jira nagaa keessanii jirtu? Nagaa alhamdulillah. Missionary kottu wangeelaan qaban anjette isa deemtami boqonnaan tun tapheente kasa Yesuus Kiristoos waaqa jedhaminti ta kasa dhabamsiiftu boqonnaan tun boqonna caartuu na dhufa gocufa ajaa'iba maqaa isaatiin naasee yoonni dide yoonni dhabe deebii jaani akkas eshi jedhika deebi wangeelaan qabda moo aappirraa qabda aappirraa waan ta'eef na rakkise aliin baasayye okay asumarraa hin dubbisa kunoo akkana jedha dhaggeeffadhu argitee jirtaami dubbiseeta goobas ayyee akkana jedha ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baanee jedha waliigallee ilmi namaa isa waaqarraa bu'e eenyu Yesus waaqarraa kan dhufe waaqa moo nama ilma waaqaa kasan jedhu please missionary ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e ilma namaa gabbu'e moo waaqaa gabbu'e waaqarraa kan bu'e moo nama kan ta'e ilma namaa nama kan ta'e jedhu akkasin jedhu waanuma barreeffame kana whatever was written waanuma barreeffame kana maandikuma kana waanuma barreeffame caafame kana hunda dubbadhume ittiin dabalin irrisin jechuun kanuma wangeelle yoo irriste sirraa irrisan yoo dabalte sitti dabalam guyyaa boru sana ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana malee homtuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe eenyu kan waaqarraa gabbu'e Yesuus himi ati macaafa qulqulluu hin amantamiti hin amantamoo dabarsin barsiifta bar nangalle kuno amannaan si dubbachu jira miti hin fudhattu kaati ati hin fudhatta erga amantee sagalichi waan hundumaa dura ture wiisaa waaqayyo ture sanitti deeyna boqon maaf dadhabdeessa kana quraanaan dubbisu jira bakki kun wal diiga wangeelli kan keeyochi dheenes waan jedhe kana fudhadhu naan fudhadha jedhe ilma namaa waaqarraa gabbu'e moo waaqaatu waaqarraa gabbu'e jedha wangeelli Kanaafuu wangeelli wal diiga waan ta'eef walitti araarsinaan jedhi malee maaliifin gaafii wal makaa nagaa. Wal diigaami. Wal diiga yoo ta'e isa san immoo ani. Wal diiga yoo ta'e miti. Dura bakka kana dubbiste mishinaarii kiyya second mata akka fite ka goobasii kiyya. Ana waan tokko sitti hima. Kitaabni qulqulluu wal simatuudha jettee kutaa kan insimatu yaa. Yaa akkasitti haasofnu kaa. Amma yoo akkas ta'e waa sitti himaan qoyka. Macaafni qulqulluun inni amma dubbifne kun sagalee baay'ee of keessaa qaba jettee dura kaattee jirta beektamiti. Akkasii nama akka wayin kijibe sagalee abbaa, sagalee harree, sagalee seexaana, sagalee namaa, sagalee raajota, sagalee Yesuus, sagalee barattoota, sagalee Phaawulos, sagalee namoota biraalleen hin jirti. Naman tokkas jirti. Okay. Amma kana bakkuma tana takkitti na qofa naa fudhadhu gara biraa Yohaannis takka dhayna. Ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e san malee jedha.
ilmi namaa kan waaqarraa gabbu eessa maanna'u kute keessa bo mishinari tidaddeebi ilaali Abu Mu'aaz gadi lakkisu kutee odoon taane macaafa baasee si dubbisu keessa deeme maa kuna macaafa baasee dubbisu jira miti akkana godhi ka akkana godhi Good. yoo Si kutaa kana guddisuu ammoo waan Yesuus amma jedhe kana hubachuu barbaadde gaaleen dubbisi macaafichi guutuu waan ta'eef isa gubbarraa kaasee gara jalaatti jiru yaada guutuu isaa hubachuudha fakkeenyaaf eessarraa si dubbisame bakka kameraan si Ishi dubbisa ol bahii lakkoofsa mee lakkoofsuma 11 hanga 16 isa jedhu dubbisi 11 hanga 16 Hayya si dubbisa okay akkana jira 11 dhuguma isini dhugumaan isinitti hima nuhi isa beeknu hin dubbanna isa argines dhugaa hin baana utuma ta'uu iyyuu isin isa nuhi dhugaa baanu hin fudhattan waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amanture akkamitti amanture ilma namaa isa waaqa irraa gad bu'e sana malee homtuu gara waaqaatti ol hin baane Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol hin fuudhama inta kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu ilma namaatitti kan Amiin. okay Kana dubbiste laa obboleessa kiyya abbuu kiyya okay gaafa na dubbiste fixadhu haasa'i anammoo naa taate kun amma dubbiste beekte kutaa kana gaafa dubbistu ati amma nama barateedha yoo xiqqaate kontekstii beektaa gaalee beektaa keeyyata beektaa hima beektaa jecha beektaa gaafa kutaa kana dubbistu jechi ilma namaa jedhu suni isa dhalatee nama ta'ee jedduu namaa deddeebi'aa jedhu isa foon uffate kana moo isa ergamaan Jibriil dhaqee raawwatee Maariyaamidhaan ati ilma hin deessa yoo deessu kan ammoo hafuura waaqayyootiin deessa jedhe isa hafuura santu yoo dhufu foonuma ta'ee dhufe moo isa ilmi namaa waaqarraa yoo dhufu nama ta'uu isaatiin namatti makamee fakkeessee dubbata kutaan kun waaqarraa hin tabje jedhee achitti dubbata no ufee nama jidduu isa buufate ilma namaa kanatu jedha ilma namaa kanatu isa waaqarraa dhugaa bahaa jedha kutaan kun amma rakkoon keenya guddaan Baayibilii gaaf qo'annu gaaf dubbisnu yaada barbaannu fi ergaa barbaannu san qofa keessaa kutannee yaada keenyatti hiikkachuutu kufaatii hubannaa fida. Baayibiliin gaaf dubbatu ergaa isaa keessatti yaa'insa yaadaa qaba. Akkaataan barreeffama sirnaa warra Ibruu kuni barreeffamni isaanii isa amma nuti ittiin qo'annu kana wajjin garaagarummaa baay'ee hin qabu yoo kaalcharaatii ta'e malee waa tokko ibsuuf jecha tokkotti hirkatee osoo hin taane waan ibsuu barbaachisan keeyyata keessatti hubatta yaa abbukiyya. Kanaaf dogoggortee ilma namaa isa jedhu waaqarraa bu'eessa jedhu kana namaa miti waaqarraa kan bu'e. Anaa miti kan jedhu wangeel laa namni achirraa gadi waan siin jedhe waan ani wayin barreesse atis hin barreessine. Sagalee waaqayyoo qulqulluu jettanii dogoggora hin qabne jettanii afaan. Okay. Ilmi namaa isa waaqarraa gad bu'e kan jedhu san ilmi namaa kan waaqarraa bu'e san eenyu? Ilmi namaa inni waaqarraa gad bu'e Yeesoo. Yeesoodha. Waaqaa mitiimi. Waaqaa miti akkamii bu'e hin jenne waaqaa mitiimi ilma namaati miti akkas jedhaami. Jedhe ka. Eeka. Okay goobas walii galle ilma namaati omti nu gara okay akka jedhu ammas boqonnaa 14 Museen lafa onaa itti fufee akka jedhu. Ilmi namaas immoo akkuma mukarratti gartee fuudhamuun inta kan mukarratti fannifamu ilma namaati moo waaqa? Ilma namaati. Okay, kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa hin argata jedhe. Ilma namaatti kan amanu moo waaqatti kan amanu jedhe? Nama ta'uu isaatti amanna. Koobas nama Yesuus namaami? Nama. Koobas alhamdulillah. Islaama kaa bakkaati maal? Namni Yesuus nama ta'uu isaa itti hin amanne
fayyina maalii qaba kan nama fayyisu nama ta'uu Yesuus malee waaqa ta'uu isaa miti bara waaqummaa isaa duraayyuu erga waaqa ta'e Bakka Yesuus nama jedhamee fixannee bar finne bar ameen nama jedhamee Yesuus waaqni nama jedhamee Yesuus nama kan du'e waaqa du'a moo waaqa Hindu tuuta waaqni Hindu waaqni Hindu Yesuus nama ta'e du'e kan du'e fayyina keenyaaf nama isa kan no du'e fayya in laalla akka fayyinaaf du'e waaqayyoo mitiimi kan du'es Yesuusis namaami akkana waaqayyoon kan kee waaqni kan kee eenyu iyyati amma waaqni kan koo waaqni kan koo Kafaayida yadu amananii fayyuudha laa obboleessa no amantiin hojii malee bu'aan qabdu beekta war Yesuus Kiristoos nuti waan itti amannu beeknaa jedhe gartee amantiin Yesuus lallabaa ture sin jirti Yesuus amantii lallabuu ture jira wangeela lallabuu ture jira so kanaaf ati Allah waaqa ta'uu beekta Yesuus nama ta'uu beektaami guddisa naa guddisa wal biratti jaarsa wayinsee doon nama dargaggeessa ma war man nama guddisu sa maali jaranu guddisa ka ganamaan akkas arra deebe nagaan sifaata baga dhufte missionary from Jesus baga nagaa fate abdu agara naannoo Boorana dhalatte moo Kenya moo Itoophiyaa ani nama naannoo Booranaati oh ana dhufu was irra deebe so kanaaf akkasi Yesuus illeen an ilma namaati jedhe okay Maariyamaan Yesuus waaqa beeyti moo ilmasiiti beeyti isin Yesuusidhaan gooftaa koollee jettee jirti eessatti jetteen eessa jetteen gaafa Yesuusin dhalatee galateeffannaadhaaf dhiyaattu maal jettee faarfatte beektaa eenyuun faarfatte Yesuus faarfatti faarfattee turte lubbuun koo gooftaa kootiin gammaddee jette gooftaa kamitti ilmo gor ilmo ati manaa kiyya gor katte ilmo harkatte gooftaa kiyyattiin gammadee jireetti malee Yesuus maal taaf Maariyamaa fayyame qoy missionary Yesuus maal taaf Maariyamaa Maariyaamiif ilma ka ilma taaf Maariyam Yesuusiif maal taate haadha goobas waaqayyo abbaan Yesuusiif maal ta'a waaqayyo abbaan ilma isaatiif ilma ka abbaadha okay waaqayyo abbaan Maariyamiif maal ta'a waaqayyo abbaan Maariyaamiif intala isaati mucaa isaati Yesuusis mucaa waaqayyooti Maariyamis mucaa waaqayyooti irratti irraan si deebi'a hundi keenyayyuu dhala waaqayyooti naagalte uuma waaqayyooti hundi keenya waan jedhe Yesuus Maariyamaaf ilma ta'a miti goobas Maariyam Yesuusiif haadha taatiimi goobas Maariyam waaqayyo abbaaf maal taati Maariyam waaqayyo abbaaf jaartiidha haadha manaati moo ilmo intala isaati moo uumaa isaati intala isaati uumaa isaati intala isaati jechuu dandeessa rakkoon qabu amma rakkoon maal akka ta'e beektaa maal akka ta'e beektaa iddoon ati dubbachuu barbaadde naaf dhufee bara ati jechuu barbaadde ati fakkeenyaaf maatiin wali godhuu deema maatii laa sirrii jirta bara waan tokko rakkoon hin jiru waaqayyo erga nama jaalatee ofiisaatti of qixxeesse ati xiqqeessumaa faayidaan qabu namni gaafa uumamuyyuu akka bifa fakkaattii waaqayyotti uumame namni waa salphaa kana miti bifa fakkaattii jechuun namni waaqayyotti yaadee gaafa nama uumu ofiisaa fakkeessetti kan uume eenyummaa isaa keessaa waaqayyoon uumama kamiyyuu eenyummaa isaa hin qoodne si galee miti siitu waaqayyoo fakkaata moo anaa waaqayyoo fakkaata hundi keenya waaqayyoo fakkaanna waaqayyoon dhiira fakkaata moo dubartii fakkaata
Waaqayyoon gaafa uumu dhiiraa fi dhalaa godhee uume malee nama kan amma saalarratti akka saalli waaqayyoon koota akka bifa keenyaan nama uumnaa jedhe sana dhiira moo dubartii? Nama uume waaqayyoon dhalaa Addami. Koota akka bifa keenyaan nama uumnaa kan jedhe sana biyyeerra Addami moo Hewaani? Adam uume. Adam. Okay. Waaqayyoon Adam fakkaata moo si fakkaata? Ati ka Adam miti, ani ka Adam miti. Eessaa dhufne sanyiin keenya? Waaqayyoon siitu Adam fakkaata moo Adamitu Waaqayyo fakkaata? Hundi keenya iyyuu Waaqayyoon fakkaanna. Shakkii maalii qaba? Waaqayyoon dubartii fakkaata moo dhiira fakkaata? Baaki. Gaafii gaarii nagaa hatte. Abdii boorii. Aboo misireen idadis ka gurbaa maara dhufee tokko si lolu jira kunoo kun. Deem nagaa naa boqotu kun. Okay. Anyway, bira kut hayyee Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? Abbaa koo jechaan turre gooftaa Yesuus. Waaqayyo koo maa kana dhiifta xoofoo dhiphinaa kan irra dabarse eenyu waaqayyo koo jechaa ture. Yohaannis 27 irratti gara waaqayyo kootii fi gara waaqayyo keessanii ol naan baa jedhe. Waaqa ni qaba moo hin qabu Yesuus? Baay'ee gaarii na gaafatte. Mee abbaan immoo waa'ee ilma isaa maal jedhe? Maal jedhe? Abbaan waa'ee ilma isaa maal jedhe? Maal jedhe? Namaan nin jaaladha jedhe. Abbaan waa'ee ilma isaati. Intala saatoo. Abbaan dhawdhaqxe ilma isaa sitti malaa. Ati amma fakkeenyaaf ani dhimma qaba mucaa tokko qaba. Mucaan kan koo nama. Nama miti mucaan kan koo nama. Bineensa miti, hoolaa miti, hambataa miti, nama miti nama narraa dhalate waan ta'eef nama. Abbaanis ilma isaatiin ilma koo dhagaa yoo jedhu ilmi isaa abbaan ilmi isaa. Okay, ilma yeroo jettu kana amma ilmi kan kee qunnamtii saalaa gootee argatteemi? Nama inni. Namummaa waa eeggate. Okay, waaqayyoonoo ilmi Yesuus kana Maryamaa hojii rafee argate moo ni uummate moo ni guddifate? Inni mirga abbaa ture, sagalee ture. No, ilma kana eenyu argamsiise? Ilma yeroo jettu ilma kan hin beeku ani ilma qunnamtii saalaatiin argatan ilma guddifatan lamaan kan achi jiru. Yesuus ilma waaqayyoo jetteemi? Ilmummaan Yesuus kun immoo jechuudha. Isa Jibriil dhufee Maariyaamitti himedha. Inni hafuura ture malee bara fuula ture. Waaqayyoo uummateemi? Ni uummateemi? Eenyu dhiira godhee argamsiise? Akkamitti uummate hin dhufeedha barre hin ergeedha. Ilaa walitti dhufeenyi uumamaan maqaan amma jechoonni fi himoonni nuti lafarratti fayyadamnu kun isa naachuraal keessa jira waan ta'eef difaayin gochuu hin danda'an ilmummaa Yesuusii kana maaliif beektaa? Ilma kan jenne nuyi alchinee jenne. Achitti garuu abbaan ilma akkamitti waaqayyoodhaaf akkamitti ilma goota? Anaafeeti ilma qaba malee waaqayyoon ilma akkamii qabaata? Seyxaanni nu kan isaati. Ati Baaybiliin amantu malee koo inni ilma koo hidheera, mucaa koo hidheera. No, waan sin jedhe ayyee naayike ilma yeroo jettu kana naayime mishinari kiyya miliyoon koo ilma yeroo jettu ilma qunnamtii saalaatiin Maariyaam irraa argate moo ilma Maariyaam irraa uummatee argamsiifate? Ilma uumaa. Wanni guddaan jecha uumamuu jedhu san ishii kana qabatu. Hin dhufe moo hin uumameedha? Hin ture moo hin tureedha? Jalqabamaayyuu tureedha. Isa turetu dhufee hin uumamne bar hin dhufee dhalate. Foon san uumaadha moo uumamte foon Yesuus san? Kanaaf dhalatee jenna kanu amma. Tokko. Naanni dhalatee yeroo itti qaamni dhalatu takka uumaatu dhalata moo uumamaa dhalata? Gaafii bareeda na gaafatte laali. Bareeda na jalaa fixee bar. Yesuus hin dhalatee gaaf jennu. Foon namaa fi nama ta'ee dhalate namummaa isaa inni himeedha miti. Kanaaf du'e, kanaaf dhalate, kanaaf guddate namummaan kaadu'an namummaa isaatti himedha barra Yesuus namummaa isaatti guutummatti waan shakkisiisu tokko hin qabu. Garuu qaamni dhalatu nama ta'ee dhalatee bara baraan dhalate hin dhalanne jenne anis ni amana atis ni amanta akka dhalate. Qaamni dhalatu
uumaadha moo uumama? Kan dhalate waaqarraa isa dhufe. Akka bakka fedhe haa dhufu. Hafuura waan fedhe haa dhufu. Qaamni Maryam irraa dhalatu san uumaadha moo uumaa dhalate moo uumama? Isa kana gaafiin guddaan iyyuu iddoon ati itti fayyina argattu maal jedha beektaalee kutaa kanatti cimee kan sitti mul'atu tokkoffaadha itti amanaa gaaf jedhu Waaqayyo natti amanaadha gaaf jedhu Yesuus. Gaafiin kiyya kun bareeda moo fokkota? Gaafiin kan kee bareeda. Bareeda gaafiin kiyya kun deebii fokkotaa takka bareedaa na deebis. Dhalatee yeroo jettu kun nama foonii ta'e kan uffatee dhalate kun uumaadha moo uumama? Kan dhalate kun uumadhas uumamas maaf jette hoo jette tokko natti amanaa kan jedhu uumaa bichaadha. Eega biyya lafaa dhufe hafuuraa fi foon godhatee jedhe achi duran jenne waan jedhe Maariyaam irraa foon uffatee dhalateemi. Foon Maariyaam irraa uffatee dhalatan foon uumaati moo uumama? Foon uumamaati. Foon uumama. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumama miti. Ati amma kan barbaaddu bar naa galee beekta. Ati Yesuus uumama akka jennu barbaaddu. Uumaan taatu wallahi uumaan taatu. Uumamni dhufuu maa barbaachise uumamni lafarraa hojjeta dhufuu maa barbaachise ishii hin dhufe jettee moo maal dhufaatii keessa hin jenne hin dinne. Okay ergamaan Waaqayyoo gaafa gara Maariyamaa dhufe waaqa deessa jedheen moo ilma deessa jedheen? Ilma deessa jedheen. Ilma deessa jedheen. Ergamaan san eenyu biraa dhufe? Rabbii biraa dhufe. Rabbii kan biraa dhufe? Uumaa biraa dhufe miti? Okay. Ilmi Maariyaam deesse kun dhiira moo dubarti? Ilmi Maariyaam deesse kun dhiira. Dhiira. Waaqayyoon dhiira moo dubarti? I'm so sorry. Injiru akkamitti uumamaan qixxeessita uumaa ati amma moobaayilii kan ta'e sigale bas amma sigale Batam akka malee sigale goobasi kiyya miliyoon. Kanaafuu Yesuus Kiristoos dhiira moo dubarti Yesuus? Yesuus dhiira kan nama ta'e dhalatee jenne. Goobas kanaafuu waaqaa miti kaa waaqaa miti mi? Maafan waaqaa miti jedha akka waaqaa miti jedhuuf maaltu dhagna akkamitti kitaaba qulqulluu kaadha. Dhagna Yesuus Kiristoos dhagna godhate moo godhan? Dhagna godhate moo godhan? Dubbii naannoo keetiitiin ta'a naagalu dide. No kittaana amaara qola jedhanii gartee gogaa sana qaama saalaa murate moo muran kittaanamee jiraami? Kittaanamee jiraamiti? Waaqayyoo kittaaname moo namaa kittaaname? Nama. Kanaafuu Yesuus namaami? Guutummaa waaqummaa isa keessa jiraataadha macaafni qulqulluu akkatti keessa kutee gatalee macaaficha keessa guutummaa waaqummaa keessa jiraataadha. Guutummaa waaqayyoo waan muransan keessaas ni jira waaqayyoon? Uumama keessa moo? Waan muransana keessa kittaannaa san keessa hin jira waaqayyoon? I'm sorry. Asuu anuu nama jedhee sitti mira amma immoo fiddee waaqatti mamadha. Nama eegana jette waan biraa keessan galchinka. Waaqummaan fiizikaalaa qoyaati. Fiizikaalaa ati kan qaban kana waaqummaan ati waaqa gaafa yaaddu waaqni maatarii kana gaafa dhumu. Gaafa kanaaf jechu jira bar. Kanaaf jechu jira bar. Kanaaf Yesuus nama hin murata ni nyaata qaama saalaa qaba waaqayyoon qabu waaqayyo dhiiraa miti Yesuus dhiira. Waaqayyoon dhalatu Yesuus ni dhalate waaqayyo foon namaan uffatu Yesuus ni uffate. Waaqaa miti jechuun jira atu walii galaa jirra. Isuma kana bakka. Yesuus kana ta'uunsa ammoo kana gaammalaan fayyinni guddaan kana isa kana fudhattee jennaan ani fayyisaa gaafa jedhu isatti gaafa amantu. Maal amane Yesuus dhaggeeffadhu Yesuus ilma Maariyamaa ta'uu fudhadhe Yesuus nama guutuu ta'uu fudhadhe Yesuus kitta dhagna godhate Yesuus waaqayyo erguu isaa Yesuus hin rafa hin nyaata. Hinduune jedha wangeelli hinduune jedha. Wangeelli hinduune jedha. Si kannu? Hinduune jedha. Hinduune si kannu? Naakan wangeelli kana jedhamu. Eeshi naakan. Si kanna? Naakan shi Yesuus hinduune kan jedha naakan ani mukaan du'e jedhu si kenna. Eegaati yoo nami kan hinduune jedha si kadhe ati kan du'e jedhu naakan kanaafuu wangeelli kee waliin bu'e. Akkam goota? Buune. Fiddi kaa isa jette sana atamma mee hubannaa keessatti wala bar. Ati kan dubbistu. Hubannaa kallattiinis si kannaani. Walibbuu jechuun si gala afaan Oromoo walibbuu jechuun waan warra kutu walibbuu jechuun fakkeenya. Yaada wal faallesee jechuudha.
يا دري مي وان والفال ليسو تو كوتا فكينيا يسيبون جو في دم هرمين تسيفين كان أما سيكن هرمين تنتي فكينيا umri miliyon kan koti wagga digdami jetti abban kan ke kula sagal jira wali buye moli timbune dubbin kon dubbi bal falles jechuudha gobas wangele kan ke baka macaafichi qulqulluu mati jechuudha akkas ta'e qulqulluu miti wallahi qulqulluu miti siifin kan amma si kan kanaaf okay amma si kan na koy pokonna torba lakkoofsamee qaban san na yaadachiisa abbo Mashallah. Ahmad baga dhufte. Assistance bar amma kon. Assistance. Ibrota boqonna jaha lakkoofsa torban se qoy. Ibrota shan torba. Ibrota shan torba bas hin baddenan jedhen kanan baafata dubbisi kotto okay Ibrota san okay dubbisi kotto inshallah ta'ala Allahumma hadi ya rabbi rabbi kufara qacelchitu qacelchi yarana obsa inshallah murti guuto injertani Jira ustaz. Rabbi karanne pente naga rabbi nu fide. Missionary da. Pente nama kana kristana miti etibar. Boru rabbi sahaba so kana. Warri saati mana saati sindist. Namne Abu Mazbur ya rabbi ya kamta. Selalu mama ne ranjurtu mana Arya murra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalicha ganamani video basani. Fatara isa gore ani fatara khiyate gurbani baru nyata mal nyata shay mal ittakhaniti walda kam dema gallake so faksi farra godun dandeisu akkama got wallahi rabbi faksi mal got mata guruf janna wa koma janna remma rakisa akkana jare wa nagara gatani bara ustaz warra kaitte masuko manami tiko akasi wagata kafa matan ko ni baita akkana jecha inja achi bodor yaadu ega inni yaadene egala amma kun gara uli gara qur'ana cebale wangelan dubbiso kun uli qur'ana rada gafata wale injo wangel ayye argite missioner namattu ane beja namattu sinyano suma macho jira male as diramite ne male yo sinna man amara yo ni manyati namadda eshi amma mal jara adna kanete miti dubbiste